yaa wiirtuu barnoota qaroo ijatooti halkanii guyyaa dadhabe osoo hin je'in as geesse haati gammadii gammachuun arraatu ni teeti diin islaam dhalootaan dabra dhalootatti baga itti geessan urjiiwwan teeysooti guyyaa eebba markaz Kaab ibnu Maalik baga itti geessan urjiiwwan teeysooti guyyaa eebba markaz Kaab ibnu Maalik yaa wiirtuu barnoota qaroo ijatooti halkanii guyyaa dadhabe osoo hin je'in as geesse haati gammadii gammachuun arraatu ni teeti diin islaam dhalootaan dabra dhalootatti baga itti geessan urjiiwwan teeysooti guyyaa eebba markaz Kaab ibnu Maalik baga itti geessan urjiiwwan teeysooti guyyaa eebba markaz Kaab ibnu Maalik bismillaahin banee arra qophiitooti alhamdulillahi shukriin tan isaati amaana rabbiiti diin islaam dhugatti isaatu nuuta daawwiti jiruuti isaatu nuuta daawwiti jiruuti deemsa amna teenya kan keeysan laallanne addaan baafannu itti hamaadhaa fi gaariis isarraa barraati mee haa jabeeyfannu iddoo barnootaati keeysaa'u naatti qabi qalbii tan keeysa barannu barnoota diinqaalii keeysaa'u naatti qabi qalbii tan keeysa barannu barnoota diinqaalii anaa dhufuu jee keeysummoonni hundi gammanne hundini baga gammaddani guyyaa eebba markaz Kaab ibnu Maalik arratti geeysani gammanne hundini baga gammaddani guyyaa eebba markaz Kaab ibnu Maalik arratti geeysani yaa wiirtuu barnoota qaroo ijatooti halkanii guyyaa dadhabe osoo hin je'in as geesse haati gammadii gammachuun arraatu ni teeti diin islaam dhalootaan dabra dhalootatti baga itti geessan urjiiwwan teeysooti guyyaa eebba markaz Kaab ibnu Maalik baga itti geessan urjiiwwan teeysooti guyyaa eebba markaz Kaab ibnu Maalik salaamullaahi alaykum warreen diin barachuu keeysatti wal barre kan dur wal beeynuu fi kanneen wal hin beeynes biyya biyyaa dhufne diin barachuu keeysatti wajjiin obboloomne nagayaa fi fayyaan keeysan maal fakkaata lubbuun toon daganne deebisi salaamtaan tooggaasi geeyse isin na jaalatte akkaan xiyyoonneen isin irraa ifaan diin islaamaa kan namuun harkanne hayyooteeti ga'uuf murannoo feesisaa jabaadhu jajjabee isin irraa ifaan diin islaamaa kan namuun harkanne hayyooteeti ga'uuf murannoo feesisaa jabaadhu jajjabee kennaa jaaltu tan rabbiin nuu laate osoo si baratanii qalbiin teenya dhaammatte osoo si baratanii qalbiin teenya dhaammatte nuti si barachuu waan baay'ee dabarre yaa diini islaamaa badhaasa ilaahiin kan nu jaalate lakal hamdu rabbii qoomootii ol taate yaa diini islaamaa badhaasa ilaahiin kan nu jaalate lakal hamdu rabbii qoomootii ol taate maal jee haa himu guyyaa har'aan tana iddoo yeroo dheeraa keeysaa waraabbanne diin rabbii koo milkii dukkana wallaalaa kan nurraa ibse nu barsiisuun diini yaa qaroo wallaalaa madda burqaa ilmii dhaloota barsiisuun hojjette haa kunoo arra seenaa gaarii markaza koo qaalee Kaab ibnu Maalik yaa qaroo wallaalaa madda burqaa ilmii dhaloota barsiisuun hojjette haa kunoo arra seenaa gaarii markaza koo qaalee Kaab ibnu Maalik
yaa wirtuu barnoota qaroo ijatooti halkanii guyyaa dadhabe osoo hin je'in as geesse kaati gammadii gammachuun arraatu ni teeti diin islaam dhalootaan dabra dhalootatti baga itti geessan urjiiwwan teessooti guyyaa eebba markaz Kaab ibnu Maalik baga itti geessan urjiiwwan teessooti guyyaa eebba markaz Kaab ibnu Maalik imalli qo'arraa qaduriin gargara kanna dhageessanii seenaaf hin meenarraa oduu ajaa'ibaa na dhaqqabee amma isinii himuudhaaf kunoo bu'ee amna qotumee jaallan koo mi'aa dubbii tana walumaan dandamna biqilchituu diinii tan simattu nama garee diin islaamaa raabsaa turteen baana jaalalaaf tokkummaan diin utubaa jiran durii ilaa amma waan namni kaan dhabee isin diin harkattan jabaadhaa jabaadhaa diin barsiisuu tana waa hundarra caalaa gamtaa xiyya kaalee imala guddinaa jabaadhaa jabaadhaa diin barsiisuu tanaat waa hundarra caalaa gamtaa xiyya kaalee imala guddinaa isiituun nuun ga'ee ergaalee quuqama diin rabbii qabaachuun horanne bolummaa jechuudhaan nu himte qaroon fakkii namaa ibsituu Muhammadii tan qabdu haalummaa hadiyyaa isiitii ergaan baanu amma dhaga'i hojii isii ammaan sitti hima markaza jabeessuun durii ilaa amma markaza jabeessuun durii ilaa amma ustaazas daranii haallisii adduma maal jee haa ibsu waa'ee isii tana akkanaa hubadhaa qabannaan kutannaa hojjette kaaseenaa hedduu nama boonsa akka isii tahaa hundi barattoota harkadhaa naaf milkee urjiiwwan markazaa Kaab ibnu Maalik akka isii tahaa hundi barattoota harkadhaa naaf milkee urjiiwwan markazaa Kaab ibnu Maalik yaa wirtuu barnoota qaroo ijatooti halkanii guyyaa dadhabe osoo hin je'in as geesse kaati gammadii gammachuun arraatu ni teeti diin islaam dhalootaan dabra dhalootatti baga itti geessan urjiiwwan teessooti guyyaa eebba markaz Kaab ibnu Maalik amiirraniif qoreen kan ta'a markazaa kanaaf hoggantoota guddina markazaa halkanii fi guyyaa lafaan dhaloota ijoollee abdii boruu oomishuuf ta'anii wirtuu diin barnoota akka harkataniif dhaloonni nu booda diin kanarraa qooda jazaakumullahu nu isaaniin jenna ijoollee abdii boruu oomishuuf ta'anii wirtuu diin barnoota akka harkataniif dhaloonni nu booda diin kanarraa qooda jazaakumullahu nu isaaniin jenna ibsituu Muhammadii amiirri awwala biiftuu Muhammadii isin lammaffaadha Muhammad Umarii amiirri sadaffaan fakkeenya godhadhaa kaadiin qaddama jazaakumullahu nu isaaniin jenna fakkeenya godhadhaa kaadiin qaddama jazaakumullahu nu isaaniin jenna abbaa keenya gaarii Fu'aad Galatoomi hedduu dararamtee diin nu barsiisuufi hamtuun sin argine milkiinaaf dandhame lafaa teetee gartee osoon godhimmami baay'ee galatoomi ulfaadhu wayyoomi yaa barsiisaa jecha kalaama rabbiiti jazaan kee haa ta'u jannatul firdawsi yaa barsiisaa jecha kalaama rabbiiti jazaan kee haa ta'u jannatul firdawsi yaa barsiisaa jecha kalaama rabbiiti jazaan kee haa ta'u jannatul firdawsi
yaa wirtuu barnoota qaroo ijatooti halkanii guyyaa dadhabe osoo hin jedhin as geesse haati gammadii gammachuun arraatu ni teeti diin islaam dhalootaan dabra dhalootatti baga itti geessan urjiiwwan teeysooti guyyaa eebba markaz Ka'ab ibnu Maalik